Achumaa Argatuu Fannoo Gooftaa. Achumaa Argatuu Fannoo Gooftaa. Raanu ga'ee Baabuloo gogaan masqalaa Dubaree dukkaan addunyaa Bakkoon namaa fannoo Yesuusii isaan hafee laameraa walitti qabaa bubeessaa ambisaas mitaa mallatoosaa bakkichaa gad fageessaati gootaa Achumaa Argatuu Fannoo Gooftaa. Achumaa Argatuu Fannoo Gooftaa. Adeemuruus ni argamee nama hundaa cabsee moo'ee Achumaa Argatuu Fannoo Gooftaa. Ni gorfamtee fannoo argattee fannoo saatee injifattee Achumaa Argatuu Fannoo Gooftaa. Masqalli waggaa Kabajamoo dhaloota dhufuu itti fufaa diinota duraa humna qabu fannoo sarkinaa naree kufaa dameraa walitti qabaa bubeessaa ambisaas mitaa mallattoosaa bakkichaas gad fageessaati gootaa Achumaa Argatuu Fannoo Gooftaa. Achumaa Argatuu Fannoo Gooftaa. Saba kiristaanaa hammi kee raawwatee kan Gooftaa Yesuus irratti fatee bara dheeraadhaaf badee dhokatee mootichi leenis mul'atan argatee. Saba kiristaanaa hawwiin kee raawwatee kan Gooftaa Yesuus irratti fatee bara dheeraadhaaf badee dhokatee mootichi leenis mul'atan argatee.